Iddoo deemtan hundatti kan of biraa hin dhiisne faayilii xiqqaadhaa kaasee hanga guddaatti kan keessa ol kaawwattan wantoota barsiisoo fi bohaarsoo ta'an hunda kan ittiin ilaaltan bilbilli keessan iccitii mataa keessanii nama biraatti kan dabarsuu fi balaa guddaarra kan isin buusuu danda'u diina dhihoo keessan akka ta'e meeqan keessantu beekaa? Gatiin odeeffannoo fi eegumsa isaa yeroo kanatti baay'ee guddaa ta'uu danda'eera. Sababa kanaanis iddoo jiraattan haasawaa bilbilaan gootan kanarra darbees iddoowwan isin jirtan naannawaa isaa sirritti hordofuu kan danda'u teeknooloojiin iccitiidhaan bilbila keenya irratti galfamee adeemsaa fi hojii keenya hunda to'achaa akka jiru meeqan keenyatu beekaa? Qophii keenya har'aatiin teeknooloojiiwwan itti fayyadamnu irratti wantoota maxxanfamaniin namoonni biroo haala kamiin akka nu hordofan kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Kun addunyaa iccitii fi dhoksaadhaan nama sakatta'uuti. Baga nagaan dhuftan. Addunyaa kanarratti wanti isin kan dhuunfaa kooti jettan hin jiru. Adeemsi keessan kamuu sagalee, suuraa fi viidiyoodhaan waraabamee namoota nageenyaa harka jira. Namoonni kun qarshii baasanii nama ramadanii iccitii namoota biroo sassaabuun hojii jabaa fi ulfaataa akka ta'e hubachuun namoota barbaadan qarshii osoo hin baasin bilbila mataa isaaniitiin hordofuu jalqabaniiru. Yeroo yeroon qulqullina suuraa fi sagalee dabaluun addunyaa keenya irratti barbaachisummaan isaanii kan dabalee bilbilli harka keenya irratti argamu bu'aa inni nuu kennuun ala balaa guddaas nurraan ga'uu danda'a. Kana dura namoota ashaanguliitiidhaan yeroo harka isaaniitiin wantoota mana keessatti fannisamaniin akkasumas meeshaawwan faayaa morma keenya irratti uffannuun hordofaa kan turan yommuu ta'u, amma garuu isarraa bu'aa guddaa waan hin arganneef teeknooloojii kana bilbila harka keenya irra jiru irratti galchaniiru. Kanaanis namoota barbaadaman irra darbee addunyaa maraa iddoo tokko taa'uun ilaaluu fi hordofuu danda'aniiru. Hojii kanaanis isin akkamitti eeyyama koo malee namni biraa waa'ee koo hordofaa jettanii gaafachuu ni dandeessu. Haa ta'u malee jabana kanatti wantoota haala kanaan raawwataman seeraan gaafachuuf yaaluun gowwummaadha. Biyya keenya dhiisaatii biyyoota guddatanii fi bilisummaan isaanii mirkanaa'e keessatti wantoota haala kanaan raawwataman mootummaa dabalatee namni kamuu dhorkuu fi dhaabsisuu hin dandeenye. Biyyoota gurguddatanitti mootummoonni aangoorra jiran bilbila harka isaanii irratti hin baatani. Sababni isaas hojiiwwan iccitiidhaan hojjetaman kamiyyuu karaa bilbila isaaniitiin namoota biraa bira akka ga'u waan beekaniifi. Bilbila isaanis kan fayyadaman hojiin iccitii yommuu hin jirree fi wanta badaa kamuu yommuu hin raawwannedha. Bilbila nama tokkoo xalafuuf sooftoweerii yookaan appilikeeshinii kamuu osoo hin fayyadamin IMEI sim kaardii isaanii irratti argamuun ragaa fi odeeffannoo barbaadan hunda argachuu ni danda'u. Teeknooloojiin kun maqaa nama sanaa, faayilii bilbila sana keessa jiru, haasawaa bilbilaan taasifame akkasumas iddoowwan namni sun deemee ture hunda isaa duraa duubaan dabarsee kan kennudha. Mootummaan Ameerikaas kana dura shororkeessitoota Yemen keessatti argaman ittiin hordofuuf kan itti fayyadame ta'uu isaa ibsus, isa booda garuu poolisoota Ameerikaa kumaatamaan lakkaawwaman biratti teeknooloojiin kun hojiirra ooluun seeraan ala oolmaa fi iccitii namoota hedduu akka sassaabaa oolan bira gahameera. Kana jechuunis jiraataa magaalaa Ameerikaa kan ta'e namni kamuu harka isaatii bilbila yoo qabaate hordoffii poolisootaa keessa jira jechuudha. Poolisoonni kunis iddoo tokko ta'anii iccitiiwwanii fi taateewwan Ameerikaa keessatti raawwataman hunda ni ilaalu. Wanta badaa tokko yoo arganis battaluma sanatti ni qabatu. Iccitiiwwan barbaadan yoo jiraates gaaffii nama kamiyyuu osoo hin barbaadin seekoondiitti harka isaanii galchu. Wanta kanas pireezidaantii Ameerikaa duraanii kan turan Baaraak Obaamaan akkana jechuun ibsaniiru. Bilbila xalafamuu hin dandeenye namni kamuu Ameerikaa keessatti oomishuu fi qabachuu hin danda'u. Namni kana raawwate shororkeessitootaaf karra akka banetti waan lakkaawwamuuf yakkamaadha. Kun hundi ta'us dhaabbanni oomisha bilbilaa Apple heeyyama maamiltoota koon ala iccitii fi taateewwan raawwatan teknooloojii waraabee dabarsuu
hin hojjedhu jedhus FBI garuu gargaarsa Appiliin ala ofii isaatiif teeknooloojii hojjeteen wanta kana raawwachuu isaa itti fufeera. Kanaanis namni kamuu ija FBI fi namoota nageenyaa keessa akka jiru irra gahameera. Kanaafuu suuraa, viidiyoo, sagalee, barreeffamootaa fi appilikeeshinoota itti fayyadamne keessatti illee wantoota nuti barreessinuu fi daawwannu hunda akka ilaalan beekameera. Kun viidiyoon dhoksaadhaan waraabe. Kun viidiyoo qullaa koo of waraabe jechuun namni kamuu paaswordii fedhe kamiin iyyuu yoo hidhe gowwaa ta'eera. Sababni isaas namoonni kun isin osoo paaswordii ittiin godhin dura yommuu viidiyoo sana waraabdan isin ilaalaa turani. Isa dhiisaatii paaswordii keessanillee sirritti beeku. Teeknooloojii IMSI Catcher jedhamu kanas xiyyaara irratti hojjechuun yommuu inni magaalaa keessa naanna'u bilbiloota naannoo sanaa hunda xalafuudhaan ragaa hunda akka irraa argatan piroojeektii isaan taasisu hojjechuudhaan biyya Yemen keessatti yeroo jalqabaaf hojiirra oolchaniiru. Yeroo sanattis shororkeessitoota qabachuuf teeknooloojii hojjetame waan ta'eef namoota hedduu biratti dinqisiifannaa guddaa argatee ture. Haa ta'u malee ji'oota booda hiriira nagaa mootummaa irratti bahanii fi jeequmsa uuman irratti hojiirra ooluu jalqabuun isaa beekameera. Namichi kana dura CIA keessa hojjetu iccitii kana uummataaf baasee biyya Ameerikaatti badee Ruusiyaatti baqachuun isaa ni yaadatama. Namichi kunis xiyyaara guddaa samii irratti gadhiisuun bilbila namoota hedduu akka xalafan himeera. Keessattuu bilbila namoota poolitikaa keessa jiranii fi isaan duukaa namoota bu'anii xalafuudhaan ragaa fi iccitiiwwan isaanii akka sassaaban ibseera. Booda irrattis namoonni baratanii fi beekumsa teeknooloojii kanaa qaban bilbilli isaanii diina isaanii akka ta'e bira gahuudhaan kaameeraa, eerfoonii fi wantoota biroos irraa bubuqisuun ija namoota kanaan ala ta'uu danda'anis uummanni bal'aan addunyaa garuu seenaa kana waan hin beekneef hanga har'aatti hordoffii namoota kanaa jala ta'uun isaa beekamaadha. Sakattaan baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu namoota yakka irratti hirmaatanii fi lubbuu namaa dabarsan namoota qulqulluu irraa adda baafachuuf kan nama gargaaru waan ta'eef gochi akkanaa teeknooloojii ajaa'ibsiifamudha. Haaluma kanaanis namoonni muraasni namoota yakka hojjetan 4-5 jecha uummanni hunduu yoo hordofame hanga wanta badaa hin hojjennetti rakkina hin qabu yommuu jedhan, karaa biraatiin ammoo hordofamuu hin qabu, iccitiin dhuunfaa koo namoota biroo bira gahuu hin qabu kan jedhanis lakkoofsaan baay'ee hedduudha. Walumaa galatti garuu namoota kana biratti jaallattanis jibbitanis heeyyamtanis dhiistanis guyyaa guyyaadhaan hordofamaatii ooltu. Yeroo kanatti iyyuu yommuu viidiyoo kana ilaaltan isaanis iddoo tokko ta'anii isin ilaalaa jiru. Isin hoo waa'ee teeknooloojii kanaa fi hordoffii mootummaan haala kanaan raawwatu maal yaaddu jechaa qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Nagaatti.